Akkam nagaa keessanii kabajamtootaa fi daawwattoota ispoortii tapha kaleessaa Nottingham fi Sheffield gidduutti taasifame olaantummaa Nottingham Forestiin xumurame. Nottingham Forest dirree isaa irratti galgala sa'aatii 3:45 irratti keessummeessuudhaan daqiiqaa sadaffaa irratti awwooniin goolii jalqabaa Sheffield irratti galchuudhaan Nottingham Forest dursa yoo qabaatullee haa ta'uyyuu malee taphataan Sheffield Hamar kan jedhamu daqiiqaa 48ffaa irratti walqixa taasisee Sheffield United bara kana Premier League Ingilizatti yoo ol guddatu caalmaa taphaa Nottingham Forest irratti yoo fudhatu Nottingham Forest immoo yaaliiwwan goolii 16 taasisuudhaan cimina qabu agarsiisee taphni xumuruudhaaf daqiiqaa 89ffaa irratti taphataan salara fuulduraa Wood goolii mo'ichaa galchuudhaan qabxii 3 akka gonfatu kilabicha godheera. Nottingham Forest 2-1 Sheffield mo'uudhaan injifannoo isaa